Kutaa tokko irratti amma wanta guddaa kaafne egaa maaliifi mul'ati guddaan nu barbaachiseedhu wanta gurguddaa isaa kaafnee ilaaluu yaalleerra. Inni sadaffaa irratti isinii kaasee broken world keessa waan jirruu fi lafa keenya kanaaf hiilingiitu barbaachisa. Lafa keenya kanaaf maaltu barbaachisa? Hiilingiitu barbaachisa. Hiilingii kana immoo wanta lafa kana fayyisu immoo uumaan hunduma keenya bira kaa'eetu nu gara biyya lafaa kanatti nu erge. Kanaaf namni hundumtuu waan isa bira jiru yoo fidee, mul'ata isa bira jiru yoo fidee, yaada gaarii isa bira jiru yoo fidee addunyaa keenya kana jijjiiruu danda'a. Ilaa namni kamuu nama gadhee miti. Namni kamuu nama hamaa miti. Namni kamuu nama balleessaaf dhufe miti. Namni gaariidha. Garumaan iigoo keenyatu jira. Eenyummaa keenya isa korraaptir ta'etu jira. Isatu waa balleessa. Isa immoo amma wantoota baay'ee kaafneera. Amma waa'ee health industry irratti mootummaan Ameerikaa meeqa akka investii godhu garuu dhukkubii dabalaa akka deemaa jiru. Kanaaf amma horii baay'ee irratti investii gochuudhaani, riserchii gurguddaa gochuudhaani, hospitaalota baay'ee dhaabuudhaan dhukkuba hambisna miti. Maaliin dhukkuba hambifna ree? Akka itti ilaallu jijjiiruudhaan. Waa'ee dhukkubaa qorachuu dhiifnee waa'ee fayyaa qorachuudhaan. Waa'ee dhukkubaa yaaduu dhiifnee waa'ee fayyaa yaaduudhaan. Wantoota akkasiitiin mormuudhaanii jijjiiruu hin dandeenyu. Resistaansii uumamanuuf waan sana gidduutti. So itti fufa inni immoo. Kanaaf maal gochuutu nurra jira? Isa hin barbaanne sana ignoorii goonee, isa hin barbaanne sana dhiifnee, keessa deebinee yaaduu, keessa deebinee dubbachuu dhiifnee, isa barbaannu sana irratti hojjechuun nurra jira. Isa barbaannu qorachuu. Kanaaf waa'ee dhukkubaa dhiifnee waa'ee fayyaa qorachuutu nurra jira jechuudha. Waa'ee fayyaa, waa'ee dhukkubaa barsiisuu dhiifnee waa'ee fayyaa barsiisuutu nurra jira jechuudha. Waa'ee fayyaadha barsiisuutu nurra jira. Namooti yeroo isaan yakka dalaganii manuma adabaatti, manuma hidhaatti fuudhanii fiiguurraa nama sana barsiisuutu irra caalaa gaariidha. Iigoosaa kanatti namni hiikamee maal akka inni ta'u? Akka inni eenyummaa isaa isa dhugaa argatu irratti hojjechuudha. Wantoota inni balleesse yaadaa oolurra, dubbachaa oolurra waan gaarii inni qabu ittimanii, waan gaarii inni qabu barsiisanii, keessumatti iyyuu waan inni itti uumame namni sun akka inni of jaallatu. Namni sababii of jibbuufi kan inni dhaqee balaa buusu baay'ee. Sababii inni namni dhaqee nama loluuf, sababii namni dhaqee nama ajjeesuuf, sababii namni dhaqee qabeenya namaa saamuufi ilaalcha ofii isaatii qabutu baay'ee gadi bu'aadha. Ofii isaan jaallatu, ofii isaan ulfeessu, angaarii dhadhee ofii yaadu, self-esteem isaa, self-image isaa, self-confidence isaa hundumtuu zeeroo ta'eera. Ilaalcha gaarii ofiin qabu, iddoo gaarii of kaa'ee hin jiru. Namooti na simatu dhee yaadu, nama akkasii. Nama gaariidha jedhee ofii isaa yaadu. Wanti gaariin na keessaa ba'a jedhee yaadu. Wanti addunyaa kana jijjiiruu danda'u ana keessaa ba'a jedhee yaadu. Jireenyi isaa, ilaalchi isaa dhiphaadha, ilaalchi isaa bal'aa miti. Wanti inni ofii qabu sirrii miti. Wanti inni uumaadhaa qabu sirrii miti. Ilaalchi inni namaa qabu sirrii miti. Ilaalcha badeen jira waan ta'eefitu dhaqee waa namaa godha. Nama akkasii fuudhanii mana sirreessaa keessa kaa'anii jijjiiru miti. Nama akkasii eenyummaa inni itti dhalate itti agarsiisuudhaan itti jijjiiru. Kanaaf amma barnooti anama barsiisaa jiru kuni waan nama hundumaa jijjiiruudha jechuudha. Kanaaf isin amma isa kana afaan garagaraatti jijjiirree namoota biraan yoo geenye, hiriyaa kee yoo barsiifte, ollaa kee yoo barsiifte, nama hundumtuu maal yoo qulleesse, inni oobdii isaa yoo qulleesse maaltu ta'a? Biyya guutummaatu qullaa'uu danda'a waan ta'eef. Isin galee Ameerikaa keessatti namni miliyoonii 2 mana hidhaa keessa erga jiraate amma abdii maalii jira? Waggaarraa nama meeqa ta'a jechuudha? Waggaatti nama meeqatu dhamaa deema? Laalaa namoota mana hidhaa sanatti dabalamaa deeman. Namoota horii qaban dabalataniitiin warra superstaarii ta'an dabalatanii, warra aktivistoota dabalatee, politiishaanota dabalatee, miliyooneroota dabalatee, ispoortenyoota dabalatee, artistoota dabalatee, akteroota dabalatee, namoota abdiin qabne miti. Amma kun namootuma gurguddaadha jedhan, horii gurguddaa qaban, isteejii gurguddaarra dhaabatanii dubbatan, folooyeroota baay'ee qaban tokko eessa jiru beektu? Mana hidhaa keessa jiru. mana hidhaa keessa jiru. Kanaafuu waa jijjiiramuu turre jechuudha.
Nammetu horii qabu, nammetu beekamtii qabu, nammetu maqaa qabu, nammetu iddoo guddaa qabu, nammetu jireenya gaariidha jedhamee yaadamotu qabu yakka hojjetee dhaqee mana hidhaa keessatti yookaan mana sirreessaa keessatti gala erga ta'eeti wanti jijjiiramuun irra jiru jechuudha. Eessa? As keessa. Maaliif horiin jijjiirama fiduu hin danda'u waan ta'eef. Manni isin keessa jiraatan konkolaataa isin ooftan xiyyaara isin keessa biyyi isin keessa jiraatan jijjiirama fiduu hin danda'u. Nama kan jijjiiru sammuu isaati. Jijjiirami keessa keenyaati kan inni dhufu. Kanaafuu maal gochuun nurra jira nuyi mul'ata nuun nu jijjiiree addunyaa keenya kana jijjiiru maal gochuun nurra jira qopheessuutu nurra jira. Qopheessuutu nurra jira. Nama hamma kanatti dhukkubsataa argate. Nama 95% dhukkubsataa argate. Ameerikaa duwwaa keessatti har'a nama miliyoonii 2 mana hidhaa keessa jira argateeti. Namoota miliyoonii 800 miliyoonii 21tu nutritionii gaarii dhabanii hanqina nyaatarraa kan ka'e dhukkubaaf du'aaf eegamaa jiru argateeti. Kanammoo United Nations hiikuu erga dadhabeeti. Addunyaa kanarra kan jiran geggeessitoonni gurguddaan hiikuu erga dadhabaniiti. Sini galee geggeessitoonni gurguddaan hiikuu erga dadhabaniiti. Namooti tole bultummaa irratti bobba'anii jiran hammi kunatu isaan horii kennaa jirani. Erga rakkoon kun hiikamuu dideeti. Wanti jijjiiramuun irra jiru firoota koo jira. Maayinni inni mul'ata guddaa qabaachuu keeti. Maayinni inni eenyummaa namni itti dhalate argachuu tirara namoonni hundumtuu. Akkamittiin uumaan sammuu keenya kan akka uumee fi sammuun keenya kun akkamittiin akka inni hojjetu baruutu nurra jira. Ilaala mana barumsaa hamma nuyi qabnu yaadame manni barumsaa kun maaliif nama jijjiiruu dadhabe? Mana hidhaa keessa kan jiru koo isa barateedha. Isinii galee mee dhaqaa gugulii godhaa namooti kolleejjiidhaa giraajuweetii godhanii ba'anii nama meeqatu mana hidhaa keessa jiradhaati gugulii godhaa namooti baay'een baratan achi keessa. Okay, 95% dhukkubsataa argateeti namooti baratan nama meeqa namni dhukkuba qabu. Namooti horii qabanii nama meeqa namooti dhukkuba qaban jedha dhaqaa laala. Maaliif barnooti dhukkuba nurraa ittisuu dadhabe? Maaliif manni qorichaa dhukkuba nurraa ittisuu dadhabe? Maaliif horiin ofirkaa qabnu dhukkuba nurraa ittisuu dadhabe? Maaliif teknooloojiin amma kana guddatee dhukkuba nurraa ittisuu dadhabe? Erga kana hundumaatu qabnu dhukkubi jiraateeti we need to change something jechuudha. Baruu qabna firoota koo kanarraa. Amma okay. Climate change duwwaa irratti bara 2019 2020 Ameerikaan qofti biliyoona 600 fi biliyoona 32 baafti. Climate change irratti qilleensa kana jijjiiruu irratti qilleensi kun badaa jira. Isinii galee qilleensi kun miidhamaa jira. Dhumuu keenya baduu keenya waa hojjechuun nurraraa waa godhuun nurraraa jettee Ameerikaanii bara 2019 biliyoona 600 fi biliyoona 32 bara 2020 biliyoona 600 fi biliyoona 32 baafte climate change duwwaa Ameerikaan. Qilleensa kana jijjiirtee maal goote ture? Horiin hammi kun dhangala'ee humni nama hammi kun ba'ee beekumsa hammi kun irratti dhangala'ee addunyaan amma kana waan kana irratti awweer ta'ee maaliif jijjiirama fiduu dadhabama? Maaliif wantichi dabalaa deema? Maaliif kilaameetiin ittuyyu badduu ba'aa deema? Maaliif dhukkubi dabalaa deema? Maaliif beelli dabalaa deema? Maaliif yakki dabalaa deema? Maaliif waraanni dabalaa deema? Maaliif biyyi nagaa dhabdee waraanni sodaachiisaa maaliif dabalaa deematu? Teknooloojiin amma kana guddatee jiru utoo Ameerikaan waraana ishee irratti biliyoona 800 ol baaftee utuu isheen jirtu maaliif rakkoo namni kun addunyaa irratti uumama? Isa kana ilaaluun keenya baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa na dhaggeeffadhaa. Horii namni kun ba'ee, riisarchii namni kun gaggeeffamee, hospitaalonni namni kun jiraatanii, meeshaan fayyaa namni kun jiraatee, qoricha namni kun ba'ee, ogeessonni fayyaa namni kun leenja'anii, kolleejjiin fayyaadhaa hammi sun qophaa'ee, dhukkubi dabalaa deema erga ta'eeti akkaataa nuyi itti ilaallu jijjiiramuu turre jechuudha. Kanaaf amma mul'ati ati qopheessitu karaa kanaan dura argameen utuu hin taane karaa kanaan dura hin argamneen ta'uu turre mul'ati keema mul'ata guddaa.
mul'ata guddaa ta'utu irra jechuudha. Erga Ameerikaan amma daalaara biliyoona 800 oliitti mana waraanaatiif baaftee meeshaa waraanaa niwukileerii boombii misaayilii maaloo kana etuu qabdu erga biyya lafaa tasgabbeessuu dadhabdeeti rakkoon addunyaan qabdu ammayyuu dabalaa erga deemeeti ati karaa biraa ilaaltee mul'ata guddaa qopheessuutu sirra jechuudha. Ilaalcha haaraadhaan erga manni waraanaa furmaata hin taane nagaa biyyaa fiduudhaaf erga hospitaalli furmaata hin taane dhukkoo balleessuudhaaf karaa biraa ilaaluu sirra jira jechuudha. Mul'ati kee guddaan karaa biraa ta'utu irra jira. Erga addunyaa kanarratti namooti geggeessitoonni gurguddaan tole bultoonni baay'een United Nations jala hiriiranii waggoottan kurnan kunii waggaa quufaati jedhanii labsanii bara 2016-2025tti garuu immoo faallaasaa ta'ee waggaa sadan sana 2016-2017-2018 baratti beelli xaaraa ga'e erga ta'eeti karaa biraa ilaaluu sirra jira jechuudhaati. Karaa biraa mul'ata kee kanaa ilaaluutu sirra jiraati. Climate change fi daalaarri 600 fi 30 biliyoona jechuudha. Biliyoona 600 fi biliyoonni 32 ol ba'ee jijjiirama feduu erga dadhabeeti karaa biraa ilaaluutu sirra jechuudhaati. Yakka hambisuudhaa fi namoota yakkan adabuudhaa fi nyaata namoota hidhamanii jiran miliyoonii 2 duwwaadhaa fi mootummaan federaala Ameerikaadhaa biliyoonii 81 baasee akkasumas immoo justice systemiidhaaf police departmentiidhaaf wantoota kana wajjin wal fakkaatan kana hundumaatiif immoo amma daalaara biliyoonii 100 biliyoonii 82tti baasee yakka biyya kanarraa hanqisuurra wantichi itti dabalaa erga deemeeti. Mana barumsaa dhaqanii nama ajjeesuun, community gidduu galanii nama ajjeesuun, lafa ispoortii dhaqanii nama ajjeesuun kun hundumtuu erga qooda xinnaataa deemu erga inni baay'ataa deemeeti. Karaan ati ilaaltu karaa biraa ta'utu irra jechuudha. Karaan ati ilaaltu karaa biraa ta'utu irra jira. Egaa amma mul'ata yeroo yaaddanii positive mindidhaan yaaduutu nurra jira. Akkamittiin gaaffii addunyaa kanaa deebi'u. Nama gaaffii kanatu jira. Amma gaaffii salphaan gaaffii gurguddaatu jira. Gaaffii yakkaa, gaaffii waraanaa, gaaffii kilaayimeetii, gaaffii beelaa, gaaffii dhukkubaatu jira waan ta'eef akkamittiin isaan kana maalirratti bobba'eetan mul'ati koo inni guddaan maal ta'e kana eeguu danda'a. Maaliif mul'ati kee inni guddaan gaaffii addunyaan qabdu keessaa tokko deebisuutu irra jira. Rakkoo addunyaan qabdu keessaa tokko hiikuutu irra jira. Jireenya namoota addunyaa kanarraa salphisuutu irra jira. Fooyyessuutu irra jira. Isinii galee waan haaraa hin uumamin jiru uumuutu irra jira. Tajaajila namootaa kennuutu irra jira. Amma mul'ati keessa kana jechuudha waan biraa ta'uu hin danda'u. Maa'inni gaaffii deebisuu at least gaaffii tokko. Rakkoo addunyaa hiikuu at least rakkoo tokko. Jireenya salphisuu jireenya molfaatee jiru salphisuu. Waanuma hojjetamee jiru amma fakkeenyaaf konkolaataatu hojjetameera yoo ta'e akkaataa amma namicha addunyaa keenyarraa dureessa ta'e tokkoffaarra jiru kana Elon Musk amma konkolaataan ekkoo duruma jira. Konkolaataan duruma jira. Inni garuu maal godhee maaliif konkolaataa kana gaaziidhaan deemuu isheerraa elektiriikiin akka isheen deemtu goonuu hidheetu makiinaa elektiriikii qabdu baase jechuudha. Hin fooyyesse waanuma sila jiru tokko fooyyesse inni kun kana fooyyessuu kootiin climate change fooyyessuu nan danda'e waan yaadeef kana godhe jechuudha. Kana inni jireenya salphisuu hin jiru. Isarra kana kararra kan caalu immoo waan haaraa addunyaan kun hin qabne waa uumuu akkuma interneetiin uumame akkuma computer uumame akkuma kaameraan uumame akkuma maayikiroofooniin uumame akkuma ibsaan uumame akkuma xiyyaarri uumame akkuma konkolaataan uumame wanti uumame maaltu hin jiru reessinii galee baay'ee miti waan hin uumamin jiru tokko immoo maal gochuu uumuu isa kana gaa mul'ati kee kanaaf mul'ati guddaan yookaan abjuun guddaan si barbaachisa. Kanaaf mul'ati guddaan yookaan abjuun guddaan si barbaachisa. Amma gaa
waa'ee abjuu guddaa kana yeroo yaaddu eessaa fidda kana? Sii galee abjuu guddaa kana eessaa fidda? Waaqarraa gadi bu'amoo lafa keessaa ol ba'amoo kolleejjii wayii dhaxxee fiddamoo namootarraa gabaa dhaxxee bittamoo kitaaba wayii dubbiftee irraa argattamoo treeningii wayii fudhattee treeningii wayii si kennamoo eessaa fidda kana? Baay'ee gaarii keessa keetii waraabda. Ba'a biiftuu sinnattuu, lixa biiftuu sinnattuu, kaaba sinnattuu, kibba sinnattuu, kolleejjii wayii singaltuu, Ameerikaa sinnattuu, Awurooppaa sinnattuu, sii galee eessaa fuutaree of keessaa waraabda. Si keessara mul'ate kee. Mul'ate keef mul'ate koo tokko miti. Garuu wal fakkaachuu danda'a ta'a. Akkaataa nuyi itti hojjennu garuu garaa gara ta'uu danda'a. Keessa keetii waraabda. Maanni inni keessa kee jiru? Addummaa akkuma fingerprinting kee kan nama hundumaarraa adda ta'e wanti si keessa jiru wanti addaa tokko jira. Kan namoota kanaan dura turan keessa hin jirre, kan namoota irraa keessa hin jirre, kan namoota ganaa kana booddee dhufan keessas hin jirre, adda kan ta'e wanti tokko si keessa jira. Wanti tokko si keessara. Mul'ati kee egaa isa. Kanaaf ammas guyyaa 21 irratti isa irratti hojjetaa ture waan ta'eef isa keessatti addummaa kee barteetta yoo ta'e naannoo sanatti mul'ata kee kan hojjetta jechuudha. Ila addummaan koo kana. Wantiin adda qabu'anii kana waan ta'eef kan akkamittiinanii addunyaa kanaan ga'a. Yookaan immoo namoota meeqa biraan hin ga'an kan. Namoota miliyoonii tokko that's fine. Rakkoo nama miliyoonii tokko hiitteennaan ati dinqiidha kun. Nama 500,000 hin ta'annis. Nama 100,000 nama biliyoonii 8 addunyaa kanarra jiranidha. Sii galee isa kaanii ammumatu jiraatti jirtu agarta. Amma fakkeenyaaf nama miliyoonii tokko yoo ta'e nama 100,000 tarii agartee ati isa kaan immoo lafa hin jirretti isaan bira gaa wantichi dhaqee you never know akkamittiin akka inni ta'u. Garuu ati isa kaa'uu achuudhaan kee. Isa kaa'uu amma coachingii kootiinanii namoota miliyoonii 10 bira ga'uun barbaada. Namoota miliyoonii 10 kana jiraattetuman jiruutanii godha dheetan eegaa jiraan. Imaginationii kootiin immoo isaan miliyoonii 10 kan hundumaa of duratti argeetan amma yeroon kana waraabonii namoota miliyoonii 10 kan hundumaa of duratti argaan jiraan. Prime Ministeroota argaan jira, ministeerota argaan jira, pirezidaantota argaan jira, dargaggoota argaan jira, maanguddoota argaan jira, dubartoota argaan jira, miliyooneroota argaan jira, biliyooneroota argaan jira. Sinii galee namoota garaagaraa kan namoota miliyoonii 10 of duratti argeen maal godhaa koachii godhaan jira. Akka nama wanticha milkeesseetti fiixaan beetti xumureettan yaadaa jira malee ganaan namoota miliyoonii 10 bira gaadheen miixachaa jira miti. Sinii galee godhaan jira already. Godhaan jira malee sichi naata gaaf tokko namoota miliyoonii 10 bira nan gaadhee yaadaan jiruwan. Ga'eera jedheetan yaadaa jira. Mul'ati akka kana baay'isuu amantii jechuun wanta hin argamne tokko arganii wanta hin abdatamne tokko abdatanii akka wanta inni ta'eetti akka wanta inni harka keenya keessa jiruutti fudhachuudha. Kanaaf ammanii ta'eera jedheetan fudhadheera jechuudha wantichi. So yookaan miliyoonii 10 kanan argaa ergasii booddee immoo lafa hin jirretti immoo tarii miliyoona 100 bira ga'uu danda'a. Yookaan immoo miliyoonii 1 argeen miliyoonii 9 immoo ergan deemee booddee ta'uu danda'a jechuudha. Akka inni itti ta'u miti wanti isaa. Kanaaf mul'ata keenya kun uniquenessii keenya irratti naannoo sanatti erga hojjenne booddee namoota meeqa biran ittiin gaasee dhuyaannaa isa jechuudha mul'ati. Yoo immoo addummaa koo iyyuu ani hin argineettee rakkoon qabu sii galee excuse ofii gootee dhiifama ofii gootee maal gochuu dandeessaa irratti hojjetaa deemuu dandeessa. Garuu maalimmoo jaallatta. Maaltu sitti tola? Maaltu si gammachiisa? Amma namoota na dhaggeeffatan keessaa tokko keessa deddeebi'ee Facebook irratti na barreessaa kan jiru akkuma kee ta'uun barbaada kaffee koo jedha. Kappii mana ta'uun irra hin jiru garuu maalan arge mucaa kana irratti dargaggeessa wayitii akkan barsiisutti barsiisuu barbaada jechuudha. So isa jaallatta ammatti na dhaggeeffataa jirta yoo taate coachingii koo kana keessa jirta yoo taate coachingii jechuudhaan kee yookaan barsiisuudhaan kee kanaan jalqabiati.
Yoo barbaadde isuma barsiisaaru kana fuudhiiti akkaataan keetiitti jijjiiriiti barsiisi. Akkuma jirutti hunduma isaa kaappiin goyineeti istaayilii keetiin, teestii keetiin, addummaa keetiin, eenyummaa keetiin makiitii ankee godhiitii biraandii mataa keetiitiin hojjettee isa barsiisuu dandeessa jechuudha. So maanni wanta ati jaallattu yoo addummaa koon barreen jettee maanni wanta ati jaallattu nan jaallaka namarratti agartees yoo ta'e nan jaallaan kanattee wanta ati duutuuf wanta ati gatii baasuufiin si mararu wanta ati tola gochuu barbaadu tiifoozoo malee wanta ati gootu maanni. Tu namni tiifoozoo siin kenninu, tu namni siin jejjini, tu namni siin dhaggeeffatanii wanta ati gootu maanni. Wanta ati dhiisuu hin dandeenye maanni. Jireenya kee keessa wanti jiru, wanti riba si dhowwu, wanti nagaa si dhowwu, hojjedhu kan siin jedhu, godhi kan siin jedhu. Nan dhiisa yoo itti illee wanta ati dhiisuu hin dandeenye maanni. Isa barbaadi jireenya kee keessa. Inni gaa mul'ata naannoo sanattitu mul'ata hojjette jechuudha. Naannoo sanatti mul'ata hojjette ookiyaan kana, biraandiin koo kana, maqaansaa kana, wanti hojjechuu barbaadu kana, kanaanan gaaffii deebisaa, kanaanan rakkoo hiikaa, kanaanan jireenya salphisaa, kanaanan waan haaraa uumaa, kanaanan ba'aa namootaa irraa fuudhuu danda'a, kanammoo namoota manaa biraan ga'uu nan danda'atte yoo yaadde isa booddee goolii seetii gootaa wanticha irratti guyyaatti hojjetaa deemtaa. Horiin isa barbaachisuun dhufa, ekspiriyaansii isa barbaachisuun dhufa, namoota isa barbaachisaniin dhufu, wanti hundumtuu qixataa guutaa waan deemuufi isa keessa galtee jechuudhaati. Kanaaf mul'ata kee waan sana irratti hojjette jechuudha. Yeroo mul'ata hojjettu kanan dagatin, maalin dagatini? Wantoota negatiivii ta'aniin mormuu mul'ata godhatteen ka'in. Dhukkuban balleessaa itteen ka'in. Fayyaa namaa irratti hojjedhanii ka'in malee. Yakkan balleessa itteen ka'in. Sammuun namootaa nagaadhaan akka guutamuun hojjedhanii ka'in malee. Siigalee waa'ee akkamittiin mana waraanaa jabeessu, akkamittiin police departmentii we don't need it. Police departmentiin barbaannu baay'isuu. Namni hundumtuutu nagaa ta'eeti. Kanaaf sammuu namaa nagaa gochuu irratti yoo hojjette namni hundumtuu yakkan hojjetu yoo ta'e maal hojjeta poolisiin? Biyyi hundumtuu nagaa yoo ta'e daangaan hin jiru yoo ta'e biyyi hundumtuu yoo wal keessa dhangala'e namni hundumtuu biyyi lafaa guutummaan kan kootedhee yoo yaade Ameerikaan daangaasee yoo diidde, Kanaadaan daangaasaa yoo diige, biyyoonni Awurooppaa daangaasaanii yoo diiganii, Eeshiyaanii isinii galee daangaa keenya hundumaa diinne biyyi lafaa guutummaan kan kooti jennee yoo yaadne. Aksesiin iddoo hundumaa dhaqanii jiraachuudhaan yoo dhufe annamatti hin bu'u yoo ta'e sammuun koo hin hojjeta ta'e sammuun koo na baasee na galcha. Sammuun koo na geggeessa waan gaarii dhangalaasa yoo ta'e positive mindedidha yoo ta'e nama komachuu, nama jibbuu, nama loluun na keessa hin jiru yoo ta'e namummaa isan itti uumame namummaa gaariitti of hojjedheera yoo ta'e dhiigoo koo ofirraa baaseera yoo ta'e police departmentiin barbaannu, mana waraanaan barbaannu, hospitaalaan barbaannu dhamummaan keenya kun ofii isaatii of fayyisuu danda'a. Nama hundumtuu akkasiin naa mormitan beekan irratti. Garuu hin gatina yaadaa kanarratti. Yaadaa kanarratti eenyummaa nuyi itti uumamne eenyummaa dinqiidha. Dinqiitti uumamteeti. Egaa ama mul'ata kana yeroo qopheessitu tokko wanta avoidii gootu wanta negatiivii irratti mul'atan qopheessin. Dhukkuban balleessaa, yakkan balleessaa, beelan balleessaa, dheebuun balleessaa, daaran balleessate wanta akkasii wajjin resistaansii nuumin. Siigalee waa'ee qullaa ta'urraa uffata baay'ee oomishuun barbaada yoo itti that's really good. Waa'ee beela balleessurraa midhaan baay'een oomishuu barbaada yoo itti kaate it's good. Waa'ee dhukkubaarraa waa'ee fayyaa irratti hojjedha. Nama hundumtuu bara isaa guutuu akkamittiin fayyaa irratti akka jiraatu irratti hojjedha yoo itti positiiviidha kun. Kanaafi mana waraanaa irratti akkamittiin biyyoonni hundumtuu nagaatti walii wajjiniin jiraachuu danda'u. Yoo nagaan cabee osoo hin yaadin sammuu namaa hojjechiifnee fiduudha hojiin keenya inni guddaan. So isa kana jechuun inni tokko wantoota negatiivii irratti mul'atan qopheessin. Wantoota positiivii ta'an irratti mul'atan qopheessi.
addummaa kee irratti waan jaallattu irratti eeriyaa isaan irratti qopheessi hammam akka inni bal'achuu danda'u kaa jechuudha. Lammaffaa vision boardii qabaadhu waan mul'ata kee kanaa irra keessu. Vision boardiin biiroo kee keessa yookaan bedroomii kee keessa yookaan kitchenii kee lafa yeroo hundumaa agartu ganama arguus irra jira. Guyyaa mana hin jirtu ta'e galgala arguus irra jira. Maal qabaadhu? Vision boardii qabaachuutu sirra jira. Vision boardii kophaatti qabaattee accomplish boardii immoo yoo kophaatti qabaatte kan mul'ati kee immoo raawwate inni si jajjabeessa. Kanayyuu kaleessa argadheera, kanayyuu kaleessa qabaadheera, kanayyuu kaleessa hojjedheera, kanayyuu kaleessa godheera. Kaleessa keessan taa'inee garuu milkaa'ummaa kee kaleessaa yoo achi keessee si jajjabeessa isa gara fuulduraatiif immoo si qopheessa jechuudha. Vision boardii qabaattee vision boardii keessan irra maal keessaa bifa lamaan keessa tokko barreeffamaan keessaa lama immoo bifa fakkiitiin keessa. Footoon isaa jiraachuutu irra jira. Barreeffamni isaa jiraachuutu irra jira. Lammaffaa guyyaadhaa gara guyyaatti waan irratti barreessitu immoo qabaadhu. Maaloo mul'atuma keessan riiraayitii goota. Isuma kaleessa barreessite ganama yeroo kaatu deebitee barreessi sentensii gabaabaadhaan. Ilaa mul'ata kee kana maal goota? Ganama yeroo kaatu vision boardii qabdaa, vision boardii kee irra dhuftaa, vision boardii kee irra jiru hin laaltaa, sagalee isaa achirra jiru, isa jiru sana maal goota? Hin dubbifta. Fakkii isaa sana ilaalta. Erga laaltee booddee visualize goota. Isa keessa deebiteetu imaginationii keetiin naxxeetu ilaalta. Erga imaginationii keetiin ilaaltee booddee deebiteetu rewrite goota. Yookaan boordiidhuma irratti barreeffamu yoo qabaatte maarkeriidhaan irratti barreessuu dandeessa jechuudha. Isuma achitti barreeffameeru vision boardii keessa jiru boordii biraachii qabaattee rewrite goota deebitee. Maaliif tachii gochuu sirra jira waan ta'eef tuquu sirra jira. Amma ilaalteettaa, dubbifteettaa, siigalee dhageesseettaa, xuxxeette jechuudha. Deebitee immoo maal gochuudha? Viidiyoo isaa rikoordii gootee immoo viidiyoo isaa immoo dhaggeeffatta. Sagaleedhuma keetiin jechuudha. Baay'ee gaariidha isaan kun hundumtuu si gargaaru. Erga kana gootee booddee maal immoo qabaattaa? Kaardii golden kaardii vision golden card isaa fi magnetic card isaan kana lamaan qabaatteetu kiisii kee keessa akka isaaniin immoo vision kaardii irratti mul'atuma kee gabaabsitee cuunfitee keessa jechuudha. Isa yeroo mana hin jirre yeroo konkolaataa kee kaafachuuf kaatu, yeroo konkolaataa kee dhaabduu, yeroo konkolaataa kee keessaa bu'uuf kaatu, yeroo biiroo kee galtu, yeroo mana baankii laayinii irra dhaabattu, yeroo waiting roomii keessa teesse mana yaalaa keessa waiting roomii keessa teesse yeroo daakterii kee eedduu appointmentii wayii irratti yeroo nama beellama wajjin qabdu sana eedduu, yeroo waajjira kee galtu, yeroo waajjira keetii gabbaatu, yeroo kaafii bireekii keetii, yeroo laanchi bireekii keetii, yeroo sana hundumaatti maal goota? Harka kee irra jirti waan ta'eef fuuteetu dubbifte jechuudha. Isa deebiteetu maal goota? Isa deebiteetu imaginationii keetiin ilaalte jechuudha. Isaan kun mul'ata keetiif baay'ee barbaachisoodha. Saffisaan ariifatanii akka isaan dhuman godhaa. Subconscious mindii kee keessa dafee gala jechuudha yeroo sana. Subconscious mindii kee keessa dafee galeennaani subconscious mindiin kee maal godhaa? Niiroonsii signaalii isaanii akka isaan facaasan godhaa. Isa booddee maal ta'a? Wanti sun dhufeetu hojiirra oolaa deema jechuudha. Uumamaa deema wanti sun, dhalataa deema wanti sun, biqilaa deema wanti sun, argamaa deema wanti sun, qaqqabatamaa deema wanti sun, dhaga'amaa deema wanti sun, jiraatamaa deema wanti sun, addunyaa kanarratti dhufaa deema wanti sun. Karaan jirre duratti ba'a, namoota wantichaaf barbaachisantu dhufaa, horii barbaachisu dhufaa, siistemii hin jirretu jiraataa, haalli mootummaadha, haalli biyyaa wantichaaf hin diriiraa. Dhaqee connectionii hin jirretu uummata jechuudha. Neetwoorkii hin jirretu uummataa deema jechuudha. Gaafa isaan kana hundumaa gootu. Waaw! Kanaaf kanatti jabaadhu kutaa itti aanutti wal agarraa isa kana sumatti hin siidhaaba.